hanqinaalee bulchiinsa piroojektootaatiif nuti fi hordoffiidhaaf kannaa turre xiqqaa ta'uu isaatirraan kan ka'e waan silaa yeroo gabaabatti hojjechuu qabnu harka 15 faa gatii baasaa ture sun har'a yeroo gabaabaa keessatti hojiileen hojjetamanii wanni silaa piroojeektii tokkorra bahu kun piroojeektii hedduudhaaf akka isaan bahuu malan kanaaf immoo hoggansi xiyyeeffannaa olaanaa kan nu akka irra jiraatu hawaasni naannoodhaa kana gargaaruu akka irra jiraatu kanarrattis walii gallee piroojeektiileen lafa bu'an hundinuu hojiileen misoomaa mootummaan karoorfatee hojjetu hundinuu piroojeektiin kun kan uummataa akka ta'ee fi mootummaan gahee hoggansaa taphata malee abbummaadhaan kan akka abbaatti jala deemee qabatu sustainability isaatis kan irratti xiyyeeffatee qabatu hawaasa ta'uu isaa kanarratti sirra walii gallee jirra. Bal'idaan bu'uuraalee misoomaa kan akka buufata xayyaaraa gaafatanii jirani dhugaa dubbachuudhaaf naannoo san hojiilee misoomaa qabatamaadhaan hojjetaman yoo kan laaltu taate akkaataa qophii uummata saniitis yoo kan laaltu taatee fi bu'uurri misoomaa kun isaaniif ni mala jettee yaadda. Qotaadhaan yookaan immoo wal morkiidhaan dorgommiidhaan naannoo saniif godhamee kiyyaaf maaliif hin godhamneef osoo hin taane waan isaaniif malus akkaataa itti gaafachaa jiran laaluun ni danda'ama. Achumatti hawaasa wajji akkaataa nuti itti walii galle rakkooleen kan tajaajilaatii wajjin wal qabatan hanqinaaleen arras tajaajilli kabaja lammiileedhaa jiddu galeessa godhatee kan nama akka hin jirre arras harka nama laaluun fuula nama laaluun kun kan jiru ta'uu isaa. Kanaaf immoo mootummaan riiformiilee adda addaa riiformiilee pabliik sarviisiidha. Dijitaalaayizeeshinii jennee tuttuqaa namaatiin bilisa kan ta'e tajaajila uummataaf kan nu qabna. Jennee akkaataan hojiin itti jalqabame kun fiixa bahuutu irra jiraata. Kanaaf uummannis nu cinaa dhaabbachuutu irra jiraata. Hawaasnis mirga isaa kan bitatu osoo hin taane mirga isaa kan kabachiifatu ta'uun isaa akka irra jiraatu. Akkaataan irratti walii galle jira. Waan isaan hojjechuun irra jiraatu. Gaheen isaaniitii fi gaheen mootummaa federaalaa, gaheen mootummaa naannootii fi kan bulchiinsa magaalaa garaagarummaa qabaachuu isaatii fi san immoo abbaan lakkaawwatee akka fudhatu nutis akka hoggansa federaalatti immoo waan nurraa eegamuuf lakkaawwannee fudhannee qaama karooraa akka seektarrii hundinuu akkaataa amala seektara isaatiitii fi maandeetii hojii isaatiin akkaataan itti karoorfachuudhaaf fudhatee deemu jira. Waa hundaa olitti waliin dhufeenyi mootummaatii fi uummataa yeroodhaa gara yerootti guddachaa sadarkaan uummataa wajjitti mari'atamu kun onneedhaan qalbiidhaan wal amanaa amantaan akkanumatti uumamu hojiidha amantaan mootummaan tokko amantaa gaarii qaba jechuun hojii inni hojjeteeniin hawaasni amanuu danda'a malee waan amanii si jeefan akka nama dhuunfaatiin amanuu hin dandeessu. Hojii kiyyarraa kaatee garuu jecha kiyyarraa kaatee garuu dubbii qofaan immoo gochaanis waan kana ni mirkaneessiteettee akkaataan ilaalaa deemtuun amanta. Akkaataa kanaan mootummaa yeroodhaa gara yerootti hojiin inni sadarkaa adda addaatti hojjechaa jiru kun amantaan isaa yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufuusaa akkanumatti fakkeessuudhaaf osoo hin taane immoo mariin ummata yeroodhaa gara yerootti gaggeeffamaa jiru kunis goolabbii argachaa fala argachaa guddina argachaa yeroodhaa gara yerootti deebii quubsaa argachaa akkaataan itti deemu kun mootummaa qofaat deebisaa ilaalcha jiru kana qofa osoo hin taane immoo hawaasni gahee isaa bahachuutu irra jiraataa kallattii juusaniin kuni gahee kiyyaa nageenya qe'ee kiyyaa anaaf naa dhiisaa misooma qe'ee kiyyaa anaaf naa dhiisaa isin garuu ajandaalee gurguddaa kan akka labsiiwwan gubaadhaa san irratti xiyyeeffadhaa miirri uummata bira jiru kun naannoo tokkorraa naannoo biraa dhaqanii mari'achiisuun kun uummanni akkasi fudhatu. Atis gaafiileen uummataa gaafuma akka uummata kiyya qe'ee kiyya jiruu sani jettee akka laaltu gaafa immoo deebitee yaadannoo wal jijjiiruudhaan akka nuun daganne akka nuun irraanfanne jedhanii kannaan si kannan kun irraanfachuus hin dandeessu. Basically gaafa laaltu aadaan uummata Itoophiyaadha kan naannoolee hunda almost wal fakkaataa uummata kannataadha uummata wal kabajuu ummata keessummaallee kabaju ummata safuu beeku kanaafuu hanqinaalee xixiqqaa jiran kana sirreessuudhaaf ummata wajjin gaggeessummaa paartiitii fi mootummaa ida'amuu kanaa wajjin taane sadarkaa kana osoo hin taane bakka silaa biyyoonni guddatan dhaqqaban san ummata keenya waliin taane dhaqqabuu dandeenya ilaalcha jiru fi miira dabalataa humna haaroo annisa haaroo dabalannee dhufnee ilaalcha jiru kaasu. Dooktar dhimmi murteessan dhimmi nageenya waltajjii kanarratti bal'inaan kaa'een yaada keessattuu nageenya waaressuu keessatti qaamoleen hidhatan akka deebi'an sochiin taasifame akka lafa qabatu gochuu keessatti dhimmi nageenyaa kun dhimma guddaa ta'ee ka'u jeen yaada. Kanaan wal qabatee gaafiin kaan maalidha? Mootummaan immoo isa sana hubatee akkaataa kamiin gara fuulduraa deebisuudhaaf itti adeema laata? Waggoottan darbanii kaasee waltajjiiwwan gaggeeffamaa turan hunda keessatti uummanni nagaa nuu buusaa nageenya barbaanna namoota fi humnoota nageenya keenya karaa kallattii fi kallattiin taaneen jeeqaa jiran nuu adabachiisa baanee galuu barbaanna hojjetachuu barbaanna qotachuu barbaanna daldalachuu barbaanna ijoolleen akka barattuu barbaanna dhukkubsataan akka yaalamu barbaanna dafqa keenyaan hojjetannee of jijjiiruu barbaanna kanaaf nageenya nuu buusaa jedha jechuudha waltajjii hunda keessatti kanaaf uummanni dhugaa qaba nageenya barbaada tasgabbii barbaada kanaaf immoo gahee irraa eegamu qabachuu keessatti
ummanni waan irraa eegamu taphachaa dhufaa jira jedheen amana. Nageenya waaressuu humnoota finxaaleeyyii sobaan maqaa sabaa dhahatanii saba bakka hin buune, saba isaan hin beekne, saba isaanis hin beekne maqaa dhahatanii qawwee qabatanii bosona keessa deeman nagaa fi tasgabbii ummatichaa mirkaneessuu keessatti rakkoo uumaa turaniiru jecha. Humnoonni kun akka ummannis amma fuuldureetti bahee dubbachuu jalqabetti nu bakka hin bu'anii jedha. Amantaa keenya bakka hin bu'an, saba keenya bakka hin bu'an, nu akka ummataatti bakka nu hin bu'an, maqaa keenyaan daldalaa jiru. Humnoonni finxaaleeyyii tokko kan akkasii waggaa 50 faa bosona keessa taa'an. Waggaa 50 guutuu bosona keessa taa'anii ummaticha saba bakka buune jedhan sanaaf bishaan burcuqqoo tokko hin kennineef. Kana ummanni amma gadi bahee dubbachuu jalqabeera. Nu fayyaduu na hafu akka qotannee gallu, akka barannee gallu, akka dhukkubsannee yaalamnu, akka dafqa keenyaan of jijjiiramnu danqaa nuti ta'aa jiruuti, nu jeeqaa jiruuti, nurraa buqqisaa nagaa nu buusaa jedha ummanni waltajjii argate hundatti. Mariiwwan amma magaalota adda addaa keessatti gaggeeffaman kana keessattis sagalee ol kaasee kana dubbatee jira ummanni. Ummata bakka rakkoon nageenyaa keessa jiru keessa qofa itoo hin ta'in gaaffiin kun kan ka'e ummata biraa keessattis akka amma adda caaltuun kaafa. Maaliif Itoophiyaa akka biyya isaatti ilaala? Rakkoon nageenyaa baha Itoophiyaatti uumame rakkoo kootii jedhee yaada lixa Itoophiyaa irratti. Rakkoon nageenyaa kaaba Itoophiyaatti uumamu rakkoo nageenyaa kootii jedhee yaada kibba Itoophiyaa irratti. Kanarraa kan ka'e rakkoo nageenyaa fiixee Itoophiyaa daangaawwan Itoophiyaa guutuu keessatti asiif achitti darbee mul'atamaa jiran kana mootummaan nu adabachiisuu qaba. Rakkoo kana nu furuu qaba. Humnoota kanarratti tarkaanfii fudhatee seeratti deebisuu qaba. Yoo danda'ame immoo karaa nagaatiin, karaa mariitiin, karaa ilaameetiin humnoonni badii kun gara sarara nagaatti akka deebi'an taasisuu qaba. Gara sarara nagaatti deebi'uu warra hin dandeenye irratti immoo olaantummaa seeraa kabachiisee humnoota kana to'atee tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatee gara nagaatti deebisuu qaba kan jedhu kaasaa jechaadha. Kana laalchisee mootummaan kana hin hubata. Waggoottan darban humnoota finxaaleeyyii maqaa eenyummaa dhahatan, maqaa saba bakka hin buune dhahatan kanarratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu qofatu hin ta'in harka isaa hiixatee karaa dheeraa deemee yeroo 6, yeroo 7, yeroo 8, yeroo 9, yeroo 10 waamicha nageenyaa dhiyeessee caffee irrattis ta'ee manneen marii sadarkaan jiran irratti akkasumas akka federaalaatti waamicha nagaa dhiyeessee humnoonni kun Itoophiyaan fayyaddani ergamoota humnoota alaati karaa kamiinuu faayidaa fi fedhii biyya keessanis ta'ee saba keessanii kabachiisuu hin dandeessani gara nagaatti kottaa. Isin karaa nagaa daandii nagaa yoo filattanii dhuftan nuti daandii walakkaa deemnee isin simanna. Harki keenya hixataadha, balballi keenya banaadha gara nagaatti kottaa jedhee yeroo adda addaatti waamicha dhiyeessaa ture jechaadha. Waamicha sana kabajanii humnoonni dhufan akkuma beektan leenjii haaromsaa fudhatanii ijaaramanii qawwee hiikkatanii ummatatti deebi'anii akkaataa dandeettii fi fedhii isaaniitiin ijaaramanii hojiitti galanii jireenya isaanii idilee tarkaanfachiisuu jalqabanii jiru. Hin beekama kun. Bifa kanaan naannoo Amaaraa keessatti, naannoo Oromiyaa keessatti humnoonni kumaatamaan lakkaa'an galanii ummata miidhan, ummata tasgabbii dhoowwaa jiran hojiidhaan misoomaan hiisuudhaaf hojiitti galanii jiru. Ammas harki mootummaa banaa akka ta'e, diriiraa akka ta'e, mootummaan qophii akka qabu, ammas simatee, deebisee, leenjisee, ijaaree, haala mijeessee hawaasatti makuudhaaf qophii akka qabu yeroo adda addaa waamicha dhiyeessaa jira. Ammas waamicha dhiyeesseera jechaadha. Waltajjii uummataa irratti kana dhiyeessineefii jira. Uummannis kana hin hubata, quba qaba. Amma kan jechaa jiru warra daandii nagaa filatanii waamicha keessan kabajanii dhufanii bifa sanaan ijaaraa leenjisaa uummatatti makaa nuti hin simannaa jedhu. Warra immoo waamicha kana didee harka diriire mootummaa didee waamicha mootummaan sadarkaa adda addaatti dhiyeessu didee jeequ malee balleessu malee dinagdee biyya kanaa diigu malee jedhu irratti immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba kan jedhu kaasu jecha. Kana sirriitti mootummaan hin hubata. Karaa adda addaatiin humnoota nageenyaa qindeessee tarkaanfii fudhatamaa jira. Kan booji'aman jiru. Kan karaa adda addaatiin immoo humni isaanii dadhabee burkutaanii daandii nagaa filatanii mootummaatti harka kennachaa jiran baay'eetu jiru. Karaa sanaan itti fufaa jechaadha. Ammas humnoonni badii maqaa sabaa dhahatan waggoota dheeraa bosona keessa deemanii uummata jeeqaa jiranii fi fedhii uummataa hiikuu miti jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa guddaa ta'aa jiran kana uummannis waamicha dhiyeessuu qaba. Abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, haadholiin siinqee, qaamoleen hawaasa adda addaa waamicha dhiyeessuufii qabu. Mootummaanis immoo gahee manaa irraa eegamu. Karaa nagaatiin warra kana simachuu, leenjisuu, uummatatti deebisuu fi warra kana didan irratti immoo tarkaanfii fudhachuun kan itti fufu ta'a. Uummanni isin deeggarraa, isin cinaa jirraa, nageenyuma qofa nuu kabachiisaa kan jedhu kaasaa jira waan ta'eef isin deeggarra kan jedhame sana garuu qabatamaan hojiidhaan agarsiisuu qaba kan jedhuun kaasa. Kana jechuun maalinni humnoonni kun yeroo bittinnaahan, yeroo humna dhaban, yeroo humna mootummaa, humna nageenyaa mootummaa fuuldura dhaabbachuu dadhaban bibittinnaahanii hawaasa keessatti kan makaman. Qe'ee adda addaa keessatti kan makamanii mataa haaddatanii, wayaa jijjiirratanii, bifa jijjiirratanii uummata keessatti makamu waan ta'eef uummanni
namoota karaa kanaan uummata jeeqaa turan, dhiiga dhangalaasaa turan, qabeenya barbadeessaa turan, nagaa fi tasgabbii uummatachaa dhowwaa turan, bifa kanaan bittinnaahanii qawwee dhoksanii uummata keessatti dhokatan baasee kennuu qaba jecha. Baasee kennuu qaba. Humnoonni kun mootummaadhaaf harka kennuu qabu, ijaaramuu qabu, leenjii haaromsaa fudhachuu qabu, hordofamuu qabu, karaa nagaa fi tasgabbii qabuun uummatatti makamanii uummata miidhan sana kiisuu qabu. Kanaaf karaa qaxxaamuraatiin uummatatti makamuun, wayaa jijjiirrachuun, mataa haaddachuun waan mul'atuuf uummanni kana buqqisee saaxilee mootummaatti kennee karaa mootummaatiin beekamanii galmaahanii leenji'anii onneedhaan sammuudhaan qulqullaa'aniiti kan uummatatti makamuu qaban waan ta'eef uummanni gahee kana taphachuu keessatti adda durummaadhaan gahee irraa eegamu bahachuu qabaa jedheen amana. Hayyee gara goolabuutti fidaati jirra adde Caaltuu. Boodatti haftummaarraa kan ka'e namni waggaa 50 guutuu daggala seenee bosona seenee saba wayii maqaa dhawatee maqaa saba saniitiin kakatee garuu immoo maqaa hawaasa dhawatee san dhiisi jireenya dhuunfaa isaa namni jijjiir kaayyoo ifa qabu kan qabne biyyoota waggaa 50tti biyya lafarraa kaasee biyya jaaruun osoo danda'amu garuu rakkoo hawaasaa qe'ee ganda tokko hiikuu hin dandeenye mana barumsaa tokko jaaruu hin dandeenye karaa immoo faallaa ta'een mana barumsaa silaa mootummaan jaaruullee deebisee jalaa gub hawaasni inni maqaa isaa dhawatee kakatuun san akka bahee hin galle ka godhu ka bara jaarraa 21ffaa kana keessatti hawaasni inni maqaa dhawatu sun sababa ilma isaatiin badhaadhuu osoo qabu har'a gadadoo fi duubatti hafummaa hamaa keessa akka oolu taasisu kun cabiinsa boodatti hafummaa siyaasaatiin wajjinis wal qabatu. Kanaaf mootummaan yookaan immoo paartiin badhaadhina hunda galeessa jennu aadaa jaarraa 21ffaa keessatti namni taa'ee waliin mari'atee olaantummaa yaadaatiin fi bilchinaatiin biyya hoogganuun osoo danda'amu har'as meeshaa waraanaa duubatti hafaa fannifatee humna waraanaa kanaan mootummaa kana bara isaa bara filannoo osoo fixatiin gadi buusa juu kanas dabalatee hojii manaa kiyyaa doofummaadha boodatti hafummaadha qaroomina dhabuudha kanas anaa wal'aanuu qaba je'eeti amana. Akkaataa kanaan badhaadhina hunda galeessa kana fiduun kan danda'amu ummata dhiyaatanii malaa fi mariin hayyee fi marabbaan kun haanaaf dursuu kun haanaa turuu jechuudhaan walamanuudhaan garaagarummaan mootummaa fi ummata jidduu jiru shakkiin mootummaa fi ummata jidduu jiru akka bu'uura hin qabaanne taasisuudhaan fedhiin hawaasaa dhugumatti mootummaan yookaan immoo paartiin kun karoorfatee gaafii kiyya deebisaa jira ilaalcha juusan akka qabatu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Ijaarsa sirna biyya tokkoo ijaaruu keessattis amantaan uummanni mootummaadhaaf qabu dhaloonni ijaarama biyyaa kana keessatti qabu olaanaadha. Kanarra ijaaramee boru diigamu osoo hin taane ka borus bu'urri irra taa'e kun itti fufiinsaan turu akka ta'u taasisuu keessatti mariin uummataa kun gahee olaanaa qaba jeetiin amana. Paartiin badhaadhinaa immoo paartii dubbatu qofa osoo hin taane paartii hojjetee hojiin isaa dursee uummata bira dhaqee hojii san argaa hojii san harka qabatee dubbatu malee akka nama dubbachuu qofaan gurra namaa duuchuu qofaanis paartii dubbii qofaan amanu osoo hin taane jecha qofaan amanu osoo hin taane paartii gochaatiis. Hooggansi naannoolee hundaatii fi hawaasni bal'aan dabree warri silaa morkattootaatis bakki itti ragaa bahan bal'inaan jira jechuudha. Kana jechuun immoo sirna dimookiraasii akka biyyaa ijaarra jennu kanaas galmaan gahuu keessatti mariin uummataa kun gahee olaanaa qaba jeetiin amana. Fakkeenyaaf waltajjiin hawaasaa tokko tokko hoggaa yaamamu qaamni naannoo san bulchu yookaan immoo ganda san bulchu yookaan magaalaa san bulchu hawaasni inni hawaasa je'ee yaamu kun hawaasa isa dura dhaabbatu osoo hin taane hawaasa waan inni dubbatu deebi'ee hiikoo godhee sagaluma isaa dabarsuuf kan isa qofa jajaa oolu hojiin jirreen osoo hin taane har'a hooggansa dura dhaabbatee hooggansa falmu. Sirrii miti ati magaalaa sirriidhaan hoogganaan jirtu. Ati naannoo keenya sirriin hoogganaan jirtu. Ati hataa jirta hattuudha je'ee akka dubbachuu danda'uufis gaarantii kannee fi fuulletti cimina kana qabdanii hanqinaalee reefu ani kaasuudhaaf yaalii godhe sun tokko lama sadii har'as rakkoo kanaa jira rakkoo kana immoo nuyi kaajee gaafa dubbatu boru deebi'ee akka hidhamne waan laphee guutuudhaan onnee guutuudhaan waan amanuuf dubbachuun mirga kiyya je'ee waan amanuuf haqummaadhaan riisoorsisaa ta'uu faayidaalee jiran fayyadamuudha wajjinis dhimmoonni wal qabatu tokko ka ajaju kan raawwatu osoo hin taane waliin ajaju waliin ajajamuu waliin raawwachuudhaan wajjinis gahee olaanaa qaba waan ta'eef mariin uummataa kun akkaataa paartiin badhaadhinaa karoorfatee galma kaayatee deeme saniin galma isaa karaa ajaa'ibsiisaa ta'een kan galma gahee jennee fudhachuu dandeenya. Doktor goolabaaf nufaa ta'uuti yaadni fi gaafileen hawaasni kaase kun mootummaan badhaadhinaa imala gara fuula duraa keessatti taasifamu keessatti guddina badhaadhina biyyattiin qabattee milkeessuudhaa fi kutannoon inni qabaatu maalidha? Waan mootummaa ida'amuutiif humna ta'uuf
irree ta'uuf galtee ta'uuf mootummaa fi uummata gidduu wal hubannoo quba wal qabaachuu waan uumuuf mootummaan ida'amu immoo galmoota gurguddoo qabatee raawwachuudhaaf deemaa jiru kana keessatti galtee uummataa qofatu hin ta'in adda durummaan uummataa hirmaannaan uummataa baay'ee waan murteessaa ta'eef kan qophaa'e waan ta'eef waltajjiin kun uummata hojiiwwan gara fuulduraatti hojjetaman keessatti adda durummaadhaan hirmaachisuu qooda fudhachiisuu yeroo yeroodhaan uummataa fi mootummaa gidduu mariin akka jiraatu wal hubannaan akka jiraatu quba wal qabaatanii rakkoo irratti walii galuu waliin furmaata kaahaa deemuu waan hiikamuu qabu irratti kallattii waliin kaahaa deemuu waan hiikame irratti waliin wal jajjabeessaa irree walii ta'aa humna walii ta'aa deemuu keessatti waltajjiin kun gahee guddaa qabaa jedheen amana. Hojiin hirmaannaa uummataa malee hojjetamu kamiyyuu galma gahuu hin danda'u. Badhaadhinaa fi milkaa'ina Itoophiyaas galmaan gahuu hin danda'u. Waan ta'eef uummanni bifa sanaan kaka'umsaan dhufee hirmaachuunsaa kaka'umsaan hojiiwwan kanaan dura hojjetaman tattaaffiiwwan taasifaman bu'aawwanii fi injifannoowwan argaman ka humnaatti fayyadamee beekamtii kennee galateeffatee humna godhatee gara fuulduraatti immoo kanarra dhaabbannee hojiiwwan gurguddaa hojjechuudhaaf irreenuu ta'a akka humna guddaatti fayyadamna jedhee dhaabbachuunsaa nuuf tokkoffaa kaka'umsa haaraa xiiqii haaraa humna haaraa mootummaa ida'amuutiif ta'ee jira jedheen amana. Uummataafis humna haaraa, irree haaraa, kaka'umsa haaraa ta'uu danda'eera jedheen amana. Tokkoffaa hidhi laga Abbayyaa xumuramee ibsaa kennuu qofaa miti. Gaanfa Afrikaa humnaan walitti hidhuu jalqabuunsa meegaawaatii 5,000 oomishnee fedhii biyya keessaa guunnee biyya alaatiif dhiyeessuu dandeenya kan jedhu hidhi laga Abbayyaa mootummaan ida'amu warshaa xaa'oos hin milkeessa kan gaazii sanas biyyaan gaha dirree xiyyaaraa guddichas hin milkeessa ulaa galaana jalqabames hin milkeessa hidha Abbayyaa harka wal qabannee yoo xumurree eebbisiifnee tajaajilaan gahuu dandeenye karoorawwan gurguddoo gubaa irratti labsaman sana raawwannee galmaan geenye mootummaas morma ol qabnee uummata keenyas gadadoo fi iyyummaa keessaa baafnee gara badhaadhinaatti ceesifna kan jedhu sana abdii uumee jira. Waan kanaan dura hojjenne ilaalchisees waan kana booda hojjennu ilaalchisees fuula tokkorra jirra jechaadha. Wal hubanneerra quba wal qabaanneerra jechaadha dhimmoota kanarratti. Kun tokko. Lammaffaa hojii manaa walii qooddannee jira. Mootummaan akka mootummaatti uummanni akka uummataatti. Egaa uummanni mootummaa akkuma mootummaatti beeka. Rakkoo inni dhiyeessu mootummaan naaf hiikaa jedhee amana. Tokko kan onnee nutti hore kana. Mootummaarra amantaa guddaa qaba. Mootummaan kun rakkoo ani dhiyeessu naa hiikuu danda'a. Mootummaa kana nan amana. Yoon itti madhee gurra kanaan dhaga'ee gurra kanaan hin dhangalaasu karaa ta'een naaf hiikaa jedhee amana. Kanarraa kan ka'e waan sagalee ol kaasee garaa qulqulluudhaan uummanni nutti hime sana nuti immoo galmeeffannee qabanneera. Kan mootummaan sadarkaa magaalaa jiru bulchiinsi magaalaa hiikuu qabu tokko lama sadii kana karoora keessatti galfadhaati kana hiikaa. Sadarkaa naannootti kun hiikamu. Sadarkaa federaalaatti immoo nuti kana hojii manaati jennee fudhannee galla. Karoora keessa galchinee hiikna. Kan yeroo gabaabaatti keessatti hiikamu. Piroojeektiin already jalqabamee sarara keessa jiru. Dafnee xumurree isiniin geenya. Kan humni keenya danda'u immoo karoora keessatti qabannee yeroo giddu galeessaa keessatti isinii hiikaa deemna. Dhimmoonni gurguddaan immoo humna mootummaatii ol ta'an, dinagdee mootummaatii ol ta'an, hafuura nama gaafatan, qophii nama gaafatan, humna nama gaafatan immoo isin nu hubadha. Hiikuu diduudhaaf yookiin fedhii dhabuurraan utuu hin ta'in humnaa wajjin wal qabata, qophii wajjin wal qabata, dinagdee biyyaa wajjin wal qabata waan ta'eef kanaaf nuti isin yeroo nuu kennaa nu hubadhaa. Dinagdee biyyaa wajjin humna biyyaa wajjin wal qabsiisnee adadaan karoora keessa galchinee hiikaa deemna. Kan jedhu irratti walii gallee hojii manaa akka mootummaatti fudhannee dhufnee jirra. Akka uummataatti immoo uummataaf hojii manaa kenninee jirra. Waltajjiin sun quba walitti qabuutu hin ta'in hojii manaa walii kennuu gahee walii kennuu ture jechaadha. Akkuma hojii manaa fudhannee dhufne uummataafis hojii manaa kenninee jirra. Tokko guddina Itoophiyaa jechaa guddina lammiilee Itoophiyaa jechuudha. Guddina uummatichaa jechuudha. Waan ta'eef uummanni hojii guddinaa kana keessatti kallattiidhaan gahee irraa eegamu taphachuu qaba. Tokko oomishaa fi oomishtummaa bakka jiru guddisuudhaan dafqee hojjechuudhaan miira yeroo hin qabnuutiin hojii isaa guyyaa guyyaa hojjechuudhaan ciniinee karoorfatee qabatee raawwachiifachuudhaan dhuunfaadhaan iyyummaa keessaa bahuu qaba. Dhuunfaadhaan oomisha guddisuu qaba. Dhuunfaadhaan hirkattummaa keessaa kadhaa keessaa gargaaramuu keessaa bahuu qaba. Dhuunfaadhaan oomishee gabaadhaaf dhiyeessee hanqina oomishaa gabaa keessatti mul'atu kana guutuu keessatti akka nama dhuunfaattis akka hawaasaattis gahee irraa eegamu taphachuu qaba. Kun gahee uummatichaati. Kana qofa miti. Waan hojjeterraa sirriitti of eeggannoodhaan qusachuu qaba. Hojjetee kan nyaatu qofa ta'uu hin qabu. Oomisharraa gara afaaniitti ta'uu hin qabu. Oomishee kan maatii isaatiif itti fayyadamu itti fayyadamee ciniinee immoo qusatee qusannoo sanaan gara investimentiitti cehee iyyummaa keessaa bahuu qaba. Gara ammayyummaatti cehuu qaba. Kanarratti gahee isaa taphachuu qaba kan jedhu waliin qonnee jira. Bakka tokko tokkotti aadaan hojii keenyas jijjiiramuu qaba jechaadha akka hawaasaatti. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba.
mira yeroon qabnuutiin hojjechuu qabna, halkaniif guyyaa hojjechuu qabna, oomisha guddisuu qabna, akka nama dhuunfaa fi akka maatiitti badhaadhina keenya mirkaneeffachuu qaba kan jedhu hojii manaa kenninee jirra jechaadha. Isa qofaa miti. Waan hojjeturraa immoo galii mootummaadhaaf malu immoo galchuu qaba. Amma hawaasni daandii gaafatu, ibsaa gaafatu, bishaan gaafatu, bu'uuraalee misoomaa adda addaa gaafatu kun mootummaan kan hojjechuu danda'u galii uummatarraa sassaabamuudha. Uummanni madda dinagdeeti yeroo jedhamu madda galii mootummaatis waan ta'eef waan hojjeturraa hojimaata eegee qulqullinaan waan mootummaadhaaf malu galii mootummaa sirriitti akka hojimaataatti galchuu qaba. Inni sadaffaan nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuu keessatti gahee irraa eegamu taphachuu qaba. Nageenyi kan mirkanaa'u gaaraa gadi tun ta'in wadaa ol mirkanaa'aa dhufa. Uummata keessaa burqaa nageenya. Nageenyi uummata keessaa burqaa waan ta'eef nageenya mirkaneessuu keessatti adda durummaadhaan maddi oomisha nageenyaa anaa jedhee hawaasni amanuu qaba. Namoota nageenya jeeqan, namoota tasgabbii uummataatiif sababa ta'an saaxiluu qaba. Seeratti dhiyeessuu qaba. Gorsee sararratti deebisuu qaba. Amma humnoonni badii biyya alaatii ergaman, diinota keenya fagoorraa ergaman uummata walitti naquu amantaadhaan, sabaan, gosaan, karaa adda addaatiin walitti naquu irratti xiyyeeffatu. Yeroo walitti naquudhaaf nuti uummata gargar hin baanu, nuti tokko warri nu jeequudhaaf karoorfattanii nutti deemaa jirtan abalu faadha seeratti hin saaxillaa jechuu danda'uu qaba. Kana yoo bahate mootummaan immoo hojii manaasaa lakkaa'ee fudhate sadarkaadhaan edaduma humni isaa eeyyameen karoorfatee yoo hiikaa deeme uummannis immoo akkan amma kaase kan oomishaaf oomishtummaa guddisuudhaan, qusachuudhaan, investmentiitti ceesisuudhaan, dhuunfaadhaan hiyyummaa keessaa bahuudhaan, galii mootummaa sirriitti kaffaluudhaan, nageenyaaf tasgabbii hawaasichaa eeguu keessatti gahee isaa taphachuudhaan yoo mootummaa faana dhaabbate wal qabannee fuula tokkoon, humna tokkoon, irree tokkoon hiyyummaa keessaa bahuu qofatu hin ta'in Itoophiyaa fakkeenya badhaadhinaa Itoophiyaas Afrikaas fakkeenya badhaadhinaa addunyaas taasisuu hin dandeenya waan ta'eef waltajjiin kun irree kana nu uumee jira, wal hubannaa kana nu uumee jira, kaka'umsa kana nu uumee jira jechuudha. Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa damee sabquunnamtii fi akkasumas hariiroo idila addunyaa Dr. Biqilaa Warrisaa akkasumas adda caaltuu isaanii ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddaa galatoomaa ulfaadha.